Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa bakka jirtan hundumaatti nagaan isiniif haa ta'u. Oduu sa'aatii kanaaf qabanne isinitti himna. Olaanaa yaaddeessaa oduu sa'aatii kanaa dursuudhaanan si wajjin turte taasisa. Waltajjiin daddabarsaa namoota seeraan alaa itti suuratti xiyyeeffate magaalaa Finfinneetti taa'ameera. Waltajjichi mata duree imala hojii karaa seeraa jajjabeessuun godaansa al-idilee haa ittifnu jedhuun magaalaa Finfinneetti taa'ame. Waltajjicha irratti kan argaman ministeerri muummee Taanaa fi ministeerri dhimma alaa Dammaqee Mokonnin godaansa seeraan alaa hambisuun imala hojii karaa seera qabeessaan raawwatamu jajjabeessuudhaaf hojiileen garaagaraa hojjetamaa jiraachuu isaanii ibsani. Caalmaatti godaansa seeraan alaa ittisuun kan danda'amu hojii hawaasaa wajjin hojjetamuun ta'uusaas eeraniiru. Kanaaf godaansa seeraan alaa hawaasa wajjin ta'uudhaan hundeerraa gogsuun ni danda'ama jedhani. Yeroo ammaa lammiilee biyya alaatti rakkoolee garaagaraaf saaxilaman biyyatti deebisuunis ciminaan hojjetamaa jiraachuusaas ibsaniiru. ብዙዎቹ እናመጣለን ብዙዎች በህገወጥ መልክ ይጓዛሉ ባዬ ኢሳኒን ዴቢፍና ገሩ አሙአመስ ባዬን ሳኒ ከራ ሴራን አላቲን ባህኒ ጎዳኑ አቺ ገው ሳኒ ሲምቤከን ኤርገጋኒ ቦደስ ጅሩ ገደዶቱ አቺቴ ሳን ኤገታ ኩንደራን ዲማያቺሳ ተይዳ አዴምሲች ወልጠጣፊ ቆርማታ ጉዳ ከንቀቡዳ sochii godaansa seeran alaa maddarraa gogsuun itti gaafatamummaa hoggansa yeroo kanaati. Hoggantoonni naannolee irraa hanga gandaatti jiranis dhimmichi itti gaafatamummaa isaan irra jiru ta'uu hubachuun amaanaa guddaa kana bahuu qabu. Madda isaa gogsuun ni danda'ama. Godaansi iddoo hin beekamne hin dhufu waan ta'eef አደራ ነው ምንጩ ማድረግ ይቻላል። ከየትም ካልታወቀ ሁኔታ ህገወጥ ዝውውር አይፈጸምም። Minister dhimma hojjetaa fi hawaasummaa Dr. Ergogee Tasfaayee gamasaaniitiin rakkoo godaansa seeraan alaa kan hammeessan faddaaltota seeraan alaa ta'uu isaanii ibsuudhaan sarbamuu mirga namummaa lammiilee Itoophiyaa biyya alaa jiran irratti raawwatamu ittisuufis hojiileen qindoominaan hojjetaman imbaasota wajjiniin kan itti fufan ta'uu isaas ibsaniiru. Boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa fi paartileen siyaasaa dhimma filannoo irratti xiyyeeffachuudhaan mari'ataniiru. Waltajjiin marii waloo kun marsaa arfaffaadhaaf kan taa'ame ta'uun isaas ibsameera. Waltajjii kana irratti bakka buutonni paartilee siyaasaa mallattoo filannoo fudhatanii fi hoggantoonni boordii filannoo biyyaalessaas argamaniiru. Haala adeemsa galmee kaadhimamtootaa iyyannoowwan dhiyaatan ilaalchisee furmaata laataman irrattis xiyyeeffatameera. Lakkoofsi bilbilaa bilisaa 665 fi ergaa gabaabaa 661 rakkoo galmee bakka bu'oota mudataniif furmaanni kennamaa jiraachuun seerameera. Hanga ammaatti paartileen siyaasaa 15 kan galmaa'an yoo ta'uu fi kan ta'ee fi bakka bu'oonni paartilee 12 galmaa'uu walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa adda Burtukaan Miidhagsaa himaniiru. Injifannoon karaa marraa yeroo kamiyyuu lammiileen Itoophiyaa biyya isaaniitiif wareegama kaffaluudhaaf qophii ta'uu kan agarsiisudha jedhan loltoonni duraanii waraanicha irratti hirmaatan. Dhaloonni injifannoo biyyaalessaa gamtoomanii fi tokkummaa lammiileen argame kanaaf kabajuu maluu kennuu fi qabus jedhameera. Abaayyuu kafanii dabalataa akka taanutti qindeesse. Biyyi ollaa Itoophiyaa Soomaaliyaan Itoophiyaa Jibuutii fi Keeniyaatti lafa namootni afaan Soomaalee dubbatan irra jiraatan mara weeraruun karoora biyya Soomaaliyaa guddittii ijaaruu jedhu qabattee kolonii Biriteen guddittii jala walaba akkuma taateenis ifoomsite. Bara 1969 ammoo Itoophiyaa weeraruun naannoo Ogaadanii fi Jijjigaa kutaa waraanaa meekaanaayizidii 4 sochoosuun to'annoo ishee jala galfatte. Lolli Soomaaliyaan Itoophiyaa irratti yeroo sana bante Itoophiyaan jijjiirama keessa waan turteef gama Itoophiyaatiin kan hin eegamin ta'u loltoonni lola kaaramaa irratti hirmaatanii turan himaniiru.
ራሳችን ሀገር መናጋት ላይ ነች ያለችው ያን ጊዜ በለውጡ ምክንያት ብይ ኬኛ ራፈማ ቱርቴ ሰበበ የሮ ሰነ ጅጅረመ ብየቲት ዱፌቲን ሶማሊያን ቶፍታ ገረገራ ፈየደሙን ሁምኒ ራያ ኬኛ አከ ደደቡ እርገታሲሳ ቱርቴ ቦዳ ተሰከን ኢትዮጵያዊ ረርቴ በሰውም ኃይል በመሳሪያም ምንም ያደረግነው ዝግጅት አልነበረም። ገመ ሁምነ ነማንስ ተኤ ገመ ሜሻ ወራናን ቆጲን ኑቲ ታሲፍኔ ቶኮሌን ቱሬ ሜሻን ወራና ኑቲ የሮ ሰነት ቀብኑ ዱበት ሀፎ ሁምኒ ነማ ኑቲ ቀብኑስ ጢቃ ቱሬ የሮ ሰነት ወንት ጉዳን ሎልቱን ኬኛ ቀቡ ጃለለ ብያ ቆፈ ቱሬ እንጂፈንች ለሚለን ኢትዮጵያ ገምታን ከን ኢትርማተን ተው ኤሩን እንጂፈንችስ የሮ ጋባ ከሰት ከን ገልማይ ተውስ ይብሰኔሩ ለመዝመት የሚችል ሰው በሕክምና በጤና ሙያተኞች ቼክ ይደረጋል። namni duulaaf ulaagaa guutuuf ogeeyyota fayyaan sakatta'insi ni taasifamaaf ture. Sadarkaa fayyaatiin yookaan ammoo umrii xiqqaa ta'uun duulaaf ulaagaa hin guunne yommuu jedhaman ni boo'a turan. Dhukkuba qabaadhee yoon du'es karattiin du'a malee mana koo taa'ee waraanamuu biyya kootii hin dhageeffadhu jedhu ture. Jaalalli ummanni biyya ofiif qabu hangas ture. Jaalalaa fi tokkummaa sana akka injifannu kan nu taasise. የኢትዮጵያ ሕዝብ ሐረርና ድሬዳዋን ያዳነው ጦሩ ብቻ አይደለም የድሬዳዋ እና የሐረር ሕዝብ ነው። ሐረሪ ፊ ድሬዳዋ ከን በራሬ ሎልቱ ቆፈሚቲ ኡመተ ድሬዳዋ ፊ ሐረሪ ኡመኒ ቢሻን ጋሪዳን ሎልቱ ኬኛፍ ዲኤሳ ኩን አሞ ሜሻ ወራና ፍዳቹን ወራና ቱረን አከሲቲ ከን እንጂፈቹ ደንዴኘ ኢትዮጵያን እንጂፈኑ አደዋ ደባለቴ ሁምነ ወራራ የሮ ገራገራ ተፈራ ፈጭሱ ደንዴሰርቲ ሎልቶትን ዱሪ ኩነን ዳሎን ኩኒስ ቀብሶ ጊታ ሁምነ ወራራ ረት ዳሎታ ደርቤን ታሰፈማ ቱሬ ፊ በረተሜ ከና ኢቲ ፎፍሲሱ ቀቡ ጀራኔሩ ነጻነት እኮ ከምንም ነገር በላይ ውድ ነው። ቢሊሱማ ዋሁንዳ ኦሊቲ ቃሊዳ ወርቄ ፊ ዋን ቃሊ ቢራ ወልፈኬሱን እንደንዳሙ ቢሊሱማ ኤክስፈቹን ቶኩማ ፊ ጃለለ በርባድ ዮ ወሊን ታኔ ዲነ እንጂፈና ከናፉ ቶኩማ ሙርቴሳዳ እንጂፈኖ ካራማራትን ጉራንደላ ደግደሜጃ በረኩደ ሰገል ቶርባተማ ለፋ ተርሲማዋ ናኖ ካራማራ ሁምና ወራራ ሶማሊያ ኢራሪውን ቢልሰ ባሱን ከንደንዳሜ ይተው ጉራንደላ ደግደሜ ቶርብ በረኩደ ሰገል ቶርባተማ አሞ መጋላ ጅጅጋ ፊ ናኖ አሼስ ቢልሶምሱን አላባ ኢትዮጵያ የሮሰና አከረት ምርምር ፈሙታሱን እንዳሜራ ተውስ እንጂፈኖ ለምቢልን ቢየቲ ገምታን ትዱሉን ወሬ ገማን አርገም ሰንከና ኡልፍን መሉፍ ከነሜፊ ዳሎን ኩኒስ አከራበሩ ታስፈማ ከንጅር ቆረቶኒ ሴናስ ኢብሰኔሩ ቃለንሳ ጅረኛ ሙደቱ ርሱዳፍ ሆጂ ፌዲ ፊድ ኤስረቲ ሆጀተማ ጅሩን ረክንቻ ጆታ ሙራሰ ቦደከን ተዝገበሱ ተውሳ ሚኒስቴር ደልዳላ ፊ ኢንዱስትሪ ቤክሰራም ፉርማኒ ዋራሞ ዲኤስዮ መሻፎ የሱ ተው ሚኒስቴር ደልዳላ ፊ ኢንዱስትሪ በመላኩ አለበል ቱርቲ ኢቲቪ ወጅኒን ታሰሰኒን ኤብሰኒሩ ገባሳ መቅደስ ጥላውን አብዱል ናስር ጀማል ተከታኑት ይገነዘ Itoophiyaa keessatti qaala'insi jireenyaa dhiyeessii meeshaalee bu'uuraa fi ijaarsaa irratti yeroo gara yerootti dabalaa dhufeera. Sadarkaa biyyaatti daballiin gatii bara 2004 irraa eegalus keessattuu waggaa darbe ji'a gurraandhalaa irraa eegalee giddugaleessaan dhibbeentaa 1.9 garmalee gatiin dabaluu agarsiiseera. Ministeerri daldaalaa fi industirii obbo Malaakuu Allebal sadarkaa idil addunyaatti bittaan qabeenya murtaa'e qofarratti adda durummaan adeemsifamaa ture qaala'insa jireenyaa muudataa jiruuf sababa guddaa ta'eera jedhan. ከኮቪድ በፊት የአንድ በርሜል ድፍድፍ የነዳጅ ዋጋ $46 ላይ ነበር። አሁን ወደ $62 ከፍ ብሏል ከኮቪድ በኋላ ማለት ነው። ወይራራ ኮቪድ ዱራ ገቲን ቦባ ሂንቁልቁላይኒ በርሜለ ቶኮ $46 ቱሬ አማ ኮቪድ ቦዳ ገራ $62 ለማቴ ኦል ጉደቴራ ቀመዲ ቶኒ ቶኮረት ያንገ $60 ደበሌራ አከሱማ ዘይታ ፓልሚ ፊ ሰንፍላወር ይረት ደቻን ደበሌራ ጀቹዳ ኩኒ ማሊፍ ተየ ዮጀኒ አዱኛ ረት ሂደኒ ዲሄሲ ኦሚሻ ረኮ ቀባ ረኮን ዲነግዴ ከናፍ ሙደቴ ቦዳ አሞ ኦሚሽኒ ኩፈሜ ሁንዲ የሮ ዱሜ ኦሚሽኒ ሃራን ኦሚሸሜ ገባፍ ዲያቹ እንደንደኝ ቀበኛ ጢቆ አፍቴ ረት ቢታን waan baay'ateefis bakka hundatti akka hanqinni dhiyeessii uumamuuf sababa ta'eera. Kun ammoo nuti hanga hariiroo dinagdee addunyaan waliin qabnutti oomishni alaa galu yeroo gara biyya keessaa seenu gatii irratti dhiibbaa uumaa jira. Qaala'insa gatii to'achuuf ammoo bu'uurarraa dhiyeessii oomishaa fooyyessuun furmaata waaraa fiduun ni danda'amas jedhan obbo Malaakuu Allebal. ምርት የመጨመር ጉዳይ የግድ ነው የሚሆነው። ዘይት እዚህ ማምረት አለብን። የስንዴ ምርታችን መጨመር መቻል አለብን። ግን
Dhimmi oomisha dabaluu dirqama ta'a. Zayitaa fi oomisha qamadii dabaluu danda'uu qabna. Garuu rakkoon caaseffamaa waan ta'eef waggaa tokko yookaan ji'a ja'a keessatti hojjetame waan sirreeffamuu danda'u miti. Yeroo baay'ee fudhata. Fakkeenyaaf qonna irratti ooyiruu qonnaa dabalataa babal'isuu danda'uu qabna. Kan jiru irrattis makaanayizeeshiniin deeggaruu qabna. Qonna irratti oomisha duraa hanga xumuraatti hojii baay'ee hojjechuu qabna. Kun yoo hojjetame carraa bal'aa Itoophiyaan horsiisa beeladaa fi qonnaa irratti qabduun wal qabatee jijjiiruun ni danda'ama. Gama biraan qaala'iinsa meeshaalee bu'uuraa mul'ataa jiru to'achuuf dhiheessii fooyyessuuf hojjechaa jiraachuu kan himan obbo Malaakuu Allebal kanaanis hanga waxabajjii xumuraatti sadarkaan hir'isuuf hojjetamaa jira jedhan. ዘይት አሁን ባለው ሁኔታ ሀገር ውስጥ ያሉት ፋብሪካዎች ማምረት ጀምረዋል። Zayita haala amma jiruun warshaawwan biyya keessa jiran oomishuu eegalaniiru. Hanga zayita leetira miliyoona 17 oomishuun gabaaf dhiyeessaniiru. Kuni raabsamee gabaa tasgabbeessuu keessatti shoora olaanaa qabaa jenneeti yaanna. Karaa biraatiin ammoo gabaa Firaankoon taaksii gadi aanaan qamadii, zayitaa fi nyaata madaalawaa akkasumas shukkaarri kallattii kaa'ameen oomishaaleen alaa akka galaniif carraaqqiiwwan taasifamaa jiru. Kuni ammoo qaala'iinsa gatii to'achuu irratti faayidaa guddaa qaba. Gama biraatiin hojiin ji'oottan afran dabran keessatti qamadii alaa galchuu adda citee ture waan jalqabameef kuni gabaa tasgabbeessuu keessatti gahee olaanaa qaba. Akka abdii keenyaatti hanga xumura ji'a waxabajjiitti sadarkaadhaan hir'isaa deemna amantii jedhu qabna. Dhaabbileen deeggartoota idila addunyaa naannoo Tigraayitti deeggarsa namoomaa laachuudhaaf kana dura eeyyaman galaa turani yeroo ammaa beeksisuun qofa galaa jiraachuu ministeerri dhimma alaa beeksiseera. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa ambaasaadar Diinaa Muftii har'a ibsaa torbee laataniin naannoo Tigraayitti sarbama mirga namoomaa laalchisee hojiin qulqulleessuun qaamolee sarbama mirga namoomaa raawwataman sirriitti dhiyeessuudhaaf hojjetamaa jiraachuu eerani. Kana irrattis gaaffii biyyoota adda addaa irraa dhiyaachaa jiruuf ministeerri muummee taanaa fi ministeerri haajaa alaa obbo Dammaqee Mokonnin qaamolee adda addaa waliin mari'achaa turuu isaaniis ibsameera. Itti aanaa muummicha ministeera haajaa alaa Norwee wajjin waa'ee olaantummaa seeraa eeguudhaaf Tigraay keessatti hojjetamaa ture irratti marii silkiidhaan godhanii jiru. Tigraay ijaaruu irratti uummata rakkate immoo gargaaruu irratti wanta godhamaa jiru wanta hojjetamaa jirus ministeera Norweetti himanii jiran jechuudha. Ammaan kana gaafiin gugurdaan uummanni biyya gargaaraa turan gaafataa turan fakkeenyaaf biyya san dhaquu danda'ama hin danda'amu ka jedhu inni hiikameera jechuudha. Abbaan fedhe Tigraay deemee himuu qofa akka deemu barsiisuu qofa wanta fedhe hojjechuu akka danda'u. Kan lammataa mirga sabaa mirga namummaa eeguudhaaf immoo nama kana balleesse inni laalamee qoratamee badiin godhamee gara seeraatti akka dhiyaatu. Sadaffaan immoo uummata rakkate wanta barbaachisu bira geessuudha akka jedhu. Kana malees sarbama mirga namoomaa waliin wal qabatee yaa'ii sarbama mirga namoomaa 46ffaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Itoophiyaan dhimmicha irratti gahee ishee kan baatuu fi murannoo qabaachuu gama ministeera dhimma alaatiin ibsi taasifamuu ambaasaadar Diinaan ibsaniiru. Hidha haaromsaan wal qabatees mariin gamtaa Afrikaatiin durfamu gaggeeffamu biyyoota sadeenii fi bu'aa qabaachuutti Itoophiyaan ni amantii kan jedhan ambaasaadar Diinaan gam sadeen kun hatattamaan akka eegaluu fi durataa gamtaa Afrikaa amma kan ta'an wajjiniin ifamaa gamtaa Afrikaa ammaa kan ta'an pirezidaantii Koongoo Felix Tshisekedi hojjetaa jiru jedhan. Gama dippiloomaasii dinagdee torbee kana hojii guddaan hojjetamaa tureera jechuudhaan ambaasaadar Diinaa Muftiin ibsa isaaniitiin eeraniiru. Kan biraa immoo mariin hidha laga Abbayyaa irratti biyyoonni sadiin deemsaa turan amma yeroo gabaabaa keessatti akka jalqabamu eegaa jirra. Koongoon ammaan kana haala kana sirreessaa jiru. Isaan dura ta'an Afrikaa jechuudha dhaabbata Afrikaa isaan irraa eegamaa akka jedhu. Dippiloomaasii qabeenyaatiin embaasiiwwan Itoophiyaa ala jiran Jakartaa jiran Naayiroobii jiranii fi Tarkii jiran daldala Itoophiyaa keessatti investimentii Itoophiyaa keessatti akkamitti akka hojjetamuu danda'amu irratti kaampaaniiwwan adda addaatiin exhibitionii adda addaa qabaa turan argisiisaa turan jechuudha. Gara biraatiin lammiiwwan Itoophiyaa baay'een biyya Saawud irraa galanii jiru. Lammiin 135 ta'an jechuudha. 600 Jiddarraa dhufan
300 Riyaad irraa dhufan 115 Muskaat irraa deebi'anii jiru. Isaan kun lammiiwwan alatti rakkataa turanii jechuudha. Lammiilee Itoophiyaa biyyoota garaagaraa keessatti rakkachaa jiran gara biyyaatti deebisuudhaaf hojii bal'inaan hojjetamaa tureenis torban kana keessa lammiileen 1,000 ol ta'an gara biyyaatti deebi'uu isaanii ambaasaadar Diinaa Muftiin ibsaniiru. Hojiin aartii injifannoo Adawaa irratti artistoota Itoophiyaatiin hojjetamee gaarii ta'us hanga hojjetamuu qabuun hojii bal'aan hojjetamnes jedhame. Artist Lashii Damisee turtii TV kutaa Tigiriffaa waliin taasisaniin abbootiin keenya biyya isaanii diinarraa baraaruudhaaf gootummaan mul'isan yoomiyyuu kan yaadatamudha jedhan. የአንድነቱ ሁኔታ የማሰቡ ሁኔታ የፍቅሩ ሁኔታ የተሰሰሩ ሁኔታ yaadni tokkummaa jaalalaa fi waliin ta'uu waraana Adawaa keessa ture. Injifannoo boonsaan kun akka galmaa'uuf karra saaqeera. Eenyumtuu osoo isaan hin dirqisiisin birmadummaa biyyaatiif lubbuu isaanii kennuudhaaf onneedhaan bahanii duulani. Yeroo sana meeshaa waraanaa ammayyaatiin kan badhaate Xaaliyaaniin abjuun biyya Itoophiyaa qabachuudhaaf abjoottee turte akka milkoofneefis hunduu dirqama lammummaa isaanii bahaniiru. Gootummaan waraana irratti mul'ates hangaardhaa injifannoon Adawaa akka addunyaatti akka dinqisiifamuus kan taasisedha. Nuti lammiileen Itoophiyaa ammoo injifannoo kaleessaa irraa barannee biyyattii kana tokkummaan fuulduratti deemsisuudhaaf waltumsinee hojjechuu qabna. Artistoonni biyyattii injifannoo tokkummaadhaan Afrikaanotaaf mallattoo guddaa ta'e argame kana itti fufsiisuudhaaf akkasumas dhaloonni waan asirraa barachuu qaban barsiisuudhaaf tokkummaadhaan caalmaatti hojjechuun akka irra jiraatu ibsanii. የተሸረበበት ሴራ የሄደበት ሁኔታ ዛሬ ብታየው በዘር በጎሳ በሃይማኖት yeroo sanatti kanneen koloneeffattoota waliin ta'uudhaan Itoophiyaan akka garboomtu taasisaa turanis baay'eedha. Garuu inni sun hundu tokkummaa lammiilee isheetiin fashalaa'eera. Artistoonni biyyattii hojii boonsaa abbootii keenyaa kana hanga silaa eeggamuun beeksisuu fi irratti hojjechuutu irraa eegama ture. Inni kun garuu baay'ee mul'atu. Hanqinoota kana hir'isuudhaaf kana boodas waan hojjechuu dandeenyuun injifannoo uummata gurraachaa kana daran beeksisuu qabna. Kun hojii artistoota hundaas ta'uu qaba jedhee yaada. agarsiistuuwwan birmadummaa biyya tokkoo hedduu keessaa filannoo gaggeessuun isa tokko. Lammiileen hiree isaanii boruu kan ittiin murteessan keessaa filannoon isa guddaa. Filannoo gaggeessuun alatti lammiileen hojimaannii fi tarsiimuu biyya isaanii akkaataa barbaadaniin akka galma ga'uu fi itti gaafatamummaan jiraatu kallattiin ittiin gaafatan baay'ee xiqqaadha. Filannoon alatti aangoo nageenyaan waliif dabarsuu akkasuma mootummaa lammiilee isaatiif gaafatamummaa qabu horachuun baay'ee rakkisa. Biyyatti fufiinsa qabdu ijaaruu fi bulchiinsa tarsiimuudhaan masakamee uummachuun akkasuma biyya hawwinu qabaachuu kan dandeenyu filannoon yoo jiraatedha. Yaaliin sirna dimokiraatawaa ijaaruudhaaf taasifamu tokko jedhee kan eegalu filannoo gaggeessuu fi filannoo irratti hirmaachuudhaani. Lammiileen qooda biyya isaanii keessaa qaban gatii kan horatu filannoon yoo jiraatedha. Filannoo qofaan. ኢቲቪ አፋን ኦሮሞ ወርደፋ ጅርቱ ከበጀምቶታ ዳወቶታ ኬኛ ኦዱን ኬኛቴ ፉፌራ መጋላ ፍንፍኔቲ ጉያን ዱበርቶታ ማርቸይት ቆጲሌ ገራገራትን ከበጀሙ ኤገሌም ከበጅኒ አያንቻ መተድሬ ሐዋሳ ዱበርቶታ ከበጁ ሐወረኑ ጀዱን ባቲ ቶኮፍ አከቱሩ ሲብሰሜና አያንቻ ወጅን ወልቀበቴስ መሪን ፓናን የወገንሰ ዱበርቶታ ረት ጥየፈቴስ ታአሜራ መሪቸረት በሬፈምኖን ቆረኖ ሆገንሰ ዱበርቶታ ፊርማና ዱበርቶን ሲያሰ ከሰት ቀበንረት ጥየፈቴን ዲያተኒ ረት መሪአተሜራ ዴታን ሚኒስትር ዱበርቶታ ዳይመኒ ፊደርገጎታ አደሙና አህመድ ሆገንሳ ዱበርቶታ ጭምሱዳፍ ሆጂሌ ገመሴራቲን ሆጀተሙ ቀበንረት ጥየፈተሜራ ጀደኒ አያና ጉያ ዱበርቶታ ፍርተሚ ሸነፋ ባቲ ተቆፍትሩ ከናን ዲሞተ ዱበርቶታ በርኖታን ገሆምሱ ዲናግዴ ዱበርቶታ ጭምሱ ሀሌላ ዱበርቶታ እትሱ ጀደኒ ፊ መተድሬወን ብሮራትስ ወልተጅወን መሪ ከንቆጳን ተውንሳኒ ኢብሰሜራ
Sirni ayyaana irreechaa Bishooftuu Hora Arsadeetti kabajamu caalmaatti miidhagsuudhaaf darbee soddoo haara galfee hirmaattota ayyaanichaa mijeessuudhaaf galma aadaa ijaarsisaa jiraachuu bulchiinsi magaalaa Bishooftuu beeksiseera. Galmichi birrii miiliyoona 100 oliin hojjetamaa kan jiru ta'uu isaas ibsameera. Teedroos Tolaati garasitti maluudhaan gabaasaan kan qindeesse. Miiliyoonotaan waggaatti allama waqtii arfaasaa fi birraa kadhannaa fi galateeffannaaf tulluu fi malkaatti ba'uun kan kabajamu ayyaanni irreechaa ayyaana ulfoo uummata Oromootiif bakka guddaa qabudha. Keessumaa irreechi malkaa Bishooftuu Hora Arsadiitti giddugalummaan kabajamu bakka jilaa namoonni kaabaaf kibbarraa bahaaf lixarraa irreeffachuuf itti wal gahan iddoo wal argaa ta'uun olittis bakka mariif marabbaa uummata Oromoo ta'utu himamaafi. Sirna ayyaana irreechaa Hora Arsadii caalmatti miidhagsuufis kan gargaaru bakka irreeffannaa kana misoomsuuf bulchiinsi magaalaa Bishooftuu mataa malkaa Hora Arsadii irratti giddugala aadaa fi galma guddaa tajaajila maraatiif oolu ijaarsisuu eegaleera. Projektiin ijaarsa galma aadaa kunis akkaataa gaafii fi fedhii ummataatiin hojjetamaatii jiraachuu maandisa to'ataan ijaarsa projektichaa Injiinar Buzunaa Boonsaa fi itti gaafatamaan waajjira mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Bishooftuu Abdusalaam Muhammad ibsaniiru. Kanaaf bara baraan irreechaaf gaafa dhufu maaliif giddugalli aadaa asitti nuuf hin ijaaramne kan jedhu gaafii kaasaa ture. So nutis gaafii ummataa sana giddugala godhannee galma aadaa Oromoo lafa Oromoon gaafa irreechaaf dhufu itti boqatu, itti mari'atu, itti yaada isaa wal jijjiiru asitti ijaaraa jirra jechuudha. Hojiin kun irra jiru amma hojii lafaa xumurreerra excavation work, liin konkiriitii akkasumas immoo footing pad form work free baariin humee koloniin humee amma konkiriitii ready ta'aa jira jecha. Projektichis baasii bulchiinsa magaalaa Bishooftuu hanga birrii miiliyoona 100 gahuu danda'uun kan ijaaramu yoo ta'u, wixineen ijaarsa projektichaa yookaan diizaayinni isaa ammayyaawaa bifa eenyummaa uummata Oromootiin wal simuun ijaaramaatii akka jirutu himame. Kara project koostitti kan deemnu duraan dura diizaayiniin kun yeroo lama jijjiiramee ture. Kanaan dura diizaayinii biraa tureyyuu inni immoo hojii kanas akkasumas immoo kaayyoon magaalli kaayeffate waan wal simneef irra deebi'aan hojjetame aadaa uummata Oromoo kan calaqqisiisu waan hojjetamuu qabuuf yaani irratti mari'atame diizaayiniin haaraa hojjetamee dhufeera. Almost karaa duriitiin gara miliyoona 39 ture project costisaa. Amma haaraan kan dhufe kara miliyoona 113 ta'eera. Ijaarsi gamoo galma kanaa yoo xumuramuttis kutaalee tajaajila garaagaraatiif oolan kan qabaatu ta'ee sadarkaa eenyummaa fi guddummaa uummata Oromoo madaaluunis kan hojjetamaatii jiru akka ta'etu himame. Wanti hojjetamu tokko yeroo baay'ee aadaa uummata sanii calaqqisiisuu qaba. Dhaloota irratti dhaloota aadaan darbuu waan qabuuf odaan immoo akkuma beekamu uummata Oromoo biratti fudhatama guddaa waan qabuuf diizaayiniin kan ta'e odaa in case lafarratti fudhachuu dandeessu akkuma asitti agarsiisan kun eesiriyaa waan beef addaan cite malee arkiyaa haaf sarkiliyaan taa'ee sheepisaa lafarras kan taa'e ijaarames kan ba'u odaan ba'a jecha. Kan bokkuuf siiqee ofirraa qabu kan keessoo isaatti faaya Oromootiin faayeffame lafa gara kaaree meetira 4311 ta'u irratti ijaaraati kan jirru. So galmi kun waa hunda of keessaa qaba jechuudha. Galma walgahii qaba. Iddoo suuqiiwwan garaagaraa qaba. Mana nyaataa qaba, mana boqonnaa qaba, paarkingii garaagaraa qaba. Waa hunda kan guuttateedha jechaadha. Projektiin kun projektii guddaa sadarkaa fi seenaa Oromoo gituu danda'u sadarkaa sanitti projektii ijaaramaa jirudha. Galmi aadaa kunis qulqullina barbaadamuun yeroo yaadameef keessatti xumuramuudhaaf hojjetamaatii jiraachuus abbaan projektii bulchiinsi magaalaa Bishooftuu fi dhaabbatni ijaarsaa beeksisaniiru. Amma immoo diizaayiniin jijjiirameera garuu bara oftu keessa irreechaaf akka ga'u karoorfataa kan deemu haalwwan addaa hoonummaan yaa konistiriinii adda addaa sitti uumama. Konistiriinii san jala baanee hin qaqqabsine jennee yaadaa jirra. Galmichi gaaf xumuramutti galii galchuuf kan abdatame yoo ta'u amma yeroo ijaarsaa kanatti ammoo carraa hojii namoota 100 caalaniif uumuusaas odeeffanneerra. Magaalaa Finfinneetti sosochiin qulqullina magaalaa ji'a 2 turu ifatti eegalameera. Sosochii qulqullina magaalaa qaamolee hawaasaa hunda hirmaachisuu mata duree naannoo koo qulqulleessuun miidhagina magaalaa kootiif ambaasaadaraan ta'aa jedhuunidha kan eegale. Kaayyoon isaas hirmaannaa uummataatiin magaalaa qulqulluu fi hawwattuu taate uumuu akka ta'e hojii gaggeessaan ejensii bulchiinsa balfa goggogaa magaalaa Finfinnee Dr. Isheetu Lammaa ibsaniiru. Sosochii guraandhala 26 bara 2013 irraa eegalee hojiirra kan oolu yoo ta'u
torbeedhaan jimaata dhaabbilee akkasumas sanbata immoo manneen dhuunfaa qulqulleessuun sosochichi kan itti ta'asii jedhameera. Sagantaa sosochii qulqullina magaalaa ji'a lamaaf turu jalqabsiisuu kanarratti bakka bu'oonni qaamolee hawaasaa garaagaraa abbootiin amantaa, aartistoonni fi qaamoleen dhimmi ilaallatu hirmaataniiru. Sosochiin kun dargaggoota 25,000 akka hirmaachisus ibsameera. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti jallisii marsaa duraatti lafa hektaara 5,000 ol misoomsuun akka danda'ame godinichi beeksiseera. Keessumattuu qonnaan bultoonni aanaa amruu qamadii jallisiidhaan oomishuun hegeree fi abdii isaanii kan godhachaa jiran ta'uu isaa ibsaniiru. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa nu qaqqabee Abaaboo Maammatu qindeesse. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa amruu gandoota garaagaraatti hojiin qamadii jallisii misoomsuu hojjetamaa jira. Qonnaan bultoonni aanaa amruu kilaasteraan gurmaa'uun misooma qamadii jallisii irratti bobba'an haalli biqilaan qamadii irra jiru abdii kan isaanitti hore ta'uu himaniiru. Fuula durattis hojicha caalaatti akka babal'isan kan isaan onnachiise ta'us eeru. Waan uni qopheeffame irratti ilaalanii hogeessi qamadii hojjedhaanuu hin jedhani. Isa kana immoo utuma shakkinuu waan arginee hin beekneef utuma shakkinuu itti galle har'a garuu yoo ilaalu akkuma isin agartanii waan nama gammachiisu. Hojiin isaas immoo boorus abdii qaba. Inkaan nuuf hin taane biyyaafuu abdii qabanneeti yaanna. Koottaa hojjedhaa gurmaayaa guddina qaba jennee dhaamsa. Itti gaafatamaa aanaa waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa aanaa amruu obbo Tasfaayee Waldasamayaat qonnaan bultoonni aanaa isaanii wabii midhaan nyaataatiin akka of danda'aniif qamadii kilaasteraan oomishuun bara kanaa kan eegalame ta'uu himuun bara kana qamadii jallisiin oomishuuf lafa hektaara 104 misoomsuuf karoorfatan keessaa lafa hektaara 73 kan ta'u qamadiin oomishamee jiraachuu ibsaniiru. Ganda 21 keessaa ganda 8 nuti qabnu potenshaala misooma qamadii jallisiitiin bal'inaan irratti hojjetu jennee gara hektaara 400 lafti qotamee kan jiru lafti hektaara 73 uwwifamee kan jiru ta'uu isaa. Itti gaafatamaa waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Dirribaa Badhaasaa gama isaaniin akka godina Horroo Guduruu Wallaggaatti jallisii marsaa duraan lafa hektaara 5,000 ol misoomsuuf akka danda'ame himaniiru. Akka godina keenyaatti hojii kanatti gallee bara kana hojii hojjechaa turreerra jechuudha. Akkuma hojii kanatti galleen lafa hektaara 9,500 qotuuf karoorfanne 6,234 qonnee jirra. Kana keessaati kan marsaa tokkoffaatti facaafne hektaara 5,309 tuqaa 5 facaafnee jirra. Qonnaan bulaan lafa qotuu duwwaatu hin taane bizinesii keessa galee investimentiitti ce'uu qaba. Investimentiitti ce'uuf immoo bonaaf ganna hojjechuu qaba. Waan hojjete sana immoo sirnaan kunuunsuu qaba. Gabaasichi kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Horroo Guduruu Wallaggaati. Oduun keenya tifufee jira gara odeeffannoo idil addunyaarraa arganneetti immoo yeroo ceenu Afrikaa kibbaa keessatti lakkoofsi namoota dhibee vaayirasii koronaatiin du'anii 50,000 caaluusaa ogeeyyonni fayyaa biyyattii ibsani. Akka ardii Afrikaatti tatamsa'ina vaayirasichaa fi du'aatii namootaatiin sadarkaa tokkoffaarra kan jirtu Afrikaa kibbaatti lakkoofsi namoota haaraa qabamanii hir'ataa dhufuus du'aatiin ammallee dabalaa jira jedhameera. Ministeerri fayyaa biyyattii Dr. Zweli Makize tatamsa'inni vaayirasichaa baatiiwwan lamaan dhufan booda haala hammaatiin deebi'ee dhufuunsaa hin oolus jedhameera. Ta'us marsaa duraa fi lammataa tatamsa'inni vaayirasichaa irraa muuxannoo horachuun isaa marsaa sadaffaa dhufu ofirraa qolachuudhaaf nu qopheessas jedhaniiru. Afrikaan kibbaa kaampaanota talaallii oomishan Pfizer fi Joon jedhamurraa talaallii doozii miiliyoona 1,100,000 dhiyeenyatti argachuudhaaf akka jirtus ministeerri fayyaa biyyattii Dr. Zweli Makizen ibsaniiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden hanga ji'a caamsaa dhufuutti talaalliin koronaa ga'eessota biyyattii hunda akka qaqqabuu danda'u qophaa'uu isaanii ibsaniiru. Qophiin kun karoora duraan jalqabamee ji'a lamaan dursee kan dhufe ta'uu kan dubbatan Joo Baayiden ta'us duulli talaallii kan jalqabamu erga uummanni irratti mari'atee hubannoo argachuun itti amanamee booda akka ta'es ibsameera.